Afrikaa Dr. Warqina Gabayyoo gara Moqaadishootti imaluun Badrii Abdalaatii ministeerri haajaa alaa kan Masriidhaa Mooskootti salphatee deebi'uun loltootaaf qondaaltonni hogganoota bebbeekamoo Israa'elii calaafamteet holqa keessaa reeffi guuramuun Hizbollaan gaarreen Goolaan irratti loltoota 18 madeesse keessaa jaalubbuun darbuuf 2 qondaala ta'uu fi Prezidaantiin Iraaniidhaa Masuud Pezeshkian kallattiidhaan qajeelfama kennuun hawtiin Yamanoota misaa'ila fageenyaa kiiloomeetira 2000 Tel Aviv haleele misaa'ilichi maqaan isaa Filisxeem jedhamuu fi Prezidaantiin Raashiyaadhaa Zeleniski baga nagayaan dhufte duruu maaliif saannattiin haasa'iniin galalcha balballoomii Keenyaa yoo taatu Iraan yaalii guddaa saatalaayitii kaleessa taasiftee milkii guddaa argachuu fi gidduu galeessatti rakkoowwan deeman miqiyoon fiilmii dalaydota Israa'eloota beekamtuun Luis Lorentiidha. Filisxeemota guyyaa 336 fixanii ammas Jewish jennee uf waamuun sirriidha jetteetiin addunyaa kiwgoote feestivaalii Ameerikaa gubbatti kabajamtoota hordoftoota keenya kun Chaayaniifs teekinooloojii deessa keenya kan oolmaa wiixata akkasumas taateewwan fulbaana 16 galgalaati ijoowwan dhibbiibbaa viidiyoolee kanaan gara hangafoota ijoof balballoomitti sinceesifna. مشاهدينا في جولة على أبرز الصحف العالمية التي ناقشت تفاقم معاناة أهالي غزة بسبب الجوع. تري إسلام مركزين إثيوبيا أي بلودي وجهي شناد بوحين تبي حرينك وبيج النيل أي لحسي مصر أي في ميناء بربرة يعني نفس المنطلق الذي تحدثت به مردود عليه في تحركات إثيوبيا أيضا. أنا تحدث يا دكتور أسامة عن أن هذه الاتفاقية سبقتها بعض الدول يعني لا أي wadagaleen heshiis military isla markaasina Itoobiya ay bilowday wajigii shanaad ee buuxinta biyo xidheenka wabiga Niil ee ay leexisay Masar ayaa يكون له النشاط متى يظهر وبالتالي هناك عملية رصد ومراقبة وتتبع ومن ثم رسالة السنوار إلى الحوثي. هل برأيك فعليا أن حركة حماس اليوم ما زال بيدها بعض الأوراق؟ الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين 2 بتحطم مروحيتهم في رفح أمس، ولكن المخفي كان هو أنهم وقعوا أيضا من أجل إمالة تسقبي وقوتا صدما يروبوه تراكي غاري في إمالون الدنيا دنبوبا غاري في ديگرسا كالتي هندر سوماليا براروف تاسا درتوتين عليلا شرور كيسي توتا التحاد الشباب ركتشا كان رفت كتاوان سوماليا هدو كيستي وريقم توتا لبوان كاكالي كان اتكفلا في رايان اتسا بيا سرركا موتما چهومساتي سوماليا چهسسون فلنو پرزدانتما تاسفته هرگل في يرو قباچا جرتوف سوماليا غارين إجارما يرو جرتوتي حسن محمد شريف akkuma beekamoo ganaal shabab ture jedham seenaan of duba deebisuun akka Deljeerin miidiyaan isaanii gabaasetti haa ta'uti al-shabab simateetiin aangoo kana gara bulchiinsa Somaaliyaatti wayita dhufu Hasan Mahmud Sharif dubbitti bulchiinsa Farmaajo keessaa fuudhaniin jajallina eegaluudha dubbataman. Somaaliyaa bulchiinsa federaalaa jalatti caaseffama afran keessa dura bu'oonni gosoota ragaa ba'uu isaaniitii fi shira gurguddoo bulchiinsi Moqaadishoo xaxuu eegale Itiyoophiyaan callifte qofa Moqaadishoo haleellawwan sanbata dheengadda galgala dabalateetiin allama kan haleelee fi yoo dhiqaate lammiiwwan qulqulluu Somaaleedha 50 ol kan ajjeese haleella ji'a darbe hoteela keessatti qiyaafateef akkasumas kanneen kutaa kaaba gidduu galeessa Moqaadishoo irratti xiyyeeffate ta'uu miidiyaaleen Ajaans France akkasumas kanneen idil addunyaa gabaasan ture. Kabajamtoota hordoftoota keenya Rantasan Mahmud Sharif bulchiinsi isaanii gufuu gurguddaa yeroo mudachaa jiruuf kutaawwan biyyattii hedduu irraa dura bu'oonni gosoota Somaaliyaa bulchiinsa gaarii qabduu fi bulchiinsa federaalaa cimaa Somaaliyaa isii seenaa ganamaa fakkaattu san dhaabuudhaaf dhoo'insa al-Shabaab lammaffaa itti tahaniitiin har'a ifa godhani. Mappi Somaaliyaattis bulchiinsa federaalizimii akkasumas Hasan Mahmud Sharif aangoo keessa galchuudhaaf
kan fulleeffate akkasumas hooggantoonni gosoota kutaawwan gurguddoo beekamoo biyyattii Mogadishoo keessa wal funaanuudhaan ijaarsa cimaa taasisuuf fonqolcha irratti qophii xumuruu isaanii miidiyaaleen gabaasuu irratti argamu. Akkuma beekamoo dhibbantaa 67 oli waraana isiin gara Mogadishootti affeerte kan Abdul Fattah al-Siisiif shira Isaayyaas Afeworqii kan hin jaalatin Somaaliyoonni qulqulluun Itoophiyaan dadhabbiiwwan gurguddoo waggoottan 30 Al-Shabaab wajjin lubbuu qaqqaalii kumoota hedduudhaan lakkaa'amatti kafalaa ragaa bahuu isaaniitiif haalli amma itti deemaa jiran gara dura bu'oota gosaatiinis hedduu yaalamus Hasan Mahmud Shariif dhaga'uu dhabuu isaatiin bulchiinsa kana keessaa galchuudhaaf murannoo taasisuu isaaniidha miidiyaaleen idil addunyaa gabaasanii jiru. Somaliland iyo wixii uu ka hela doorashada dhacaysa dabayaaqada sanadkani Ahmed Macalin Fiqi kaasoo sheegay in dawladda Soomaaliya ay xiriir la yeelanayso dawladda Itoobiya ayaa ciidamo ku gaashaaban hubka noocyadiisa kala duwan ku daabulaysa xadka ay la wadaagta Soomaaliya kadib markii ay Masar gudaha Soomaaliya waxa lagu qabtay wax lagu sheegay afar shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan waxay aaminsan tahay inaanay biyo ku filan ka heli doonin webiga Niil marka uu dhamaado biyo xidheenku. النائب في البرلمان الإثيوبي ومستشار وزير المياه والطاقة من أديس أبابا سيد محمد أهلا بك معنا. لازم تكونوا متأكدين وأنا بقول الكلام ده عشان يبقى مسموع لأعضاء الوفدين وأيضا سبقتها بعض الدول يعني لا يكون توقيع إثيوبيا يعني تنجد دوتي هرجيسا كيسا ودون أسمرا كايرو مقاديشو مولي كتو كاليسا إفا تام تجرم فرطو هلا غلانا المندب كان إثيوبيا كنمي غلون غلانا بربرادا furtuu adda Itoophiyaa kennanii miidiyaaleen wal harkaa fuudhanii gabaasan. Pirezidaantiin jaalatamaa fi qaaliyaan Somaalilaand Hargeysa keessatti simannaa uummata gara deemee hundatti kan jaalatamu Museebii Abdiidha. Bal'ina kiiloomeetira 20 kan qabu galoon galaana Itoophiyaa kenname ol ka'iinsa qabaachuu fi iddoo wal qunnamtii galoo galaana idil addunyaa jedhamuudhaan sadarkaa guddaa galoo galaana Elmandab gurraachatti aanee akka jiru himuudhaan Jabuutii irraa kiiloomeetira 130 akkasumas magaalaa guddittii Yaman Edan irraa immoo 265 qofa kan fagaatu ta'uu Economic Press wajjinaaf gaaffii deebisaniin ibsa yeroo taasisanitti Hasan Mahmud Shariif guggubatanii Museeviin ejjennoo cimaa qabaachuu akkasumas deeggarsa gurguddaa argachuu fi hariiroon uummatummaa biyyoota lameen jidduu fuulduree keenyatti gaggeeffamu akka jiru himame. Osoo kun kanarraa hin bahin Puutlaandii fi Itoophiyaan ambaasaaddaroota isaaniitiin hariiroo cimaa waliin uumuuf akkasumas barattoota gurguddoo sadarkaa yuunivarsiitiitti dhoowwataman Itoophiyaan bilisaan simattee Puutlaand deeggaruudhaaf akka jirtu kun ammoo hariiroo cimaa fi Itoophiyaa galateeffachuu isaanii miidiyaaleen wal harkaa fuudhanii gabaasan. Pirezidaanti Museeviin ejjennoo cimaa bira darbe xawalwaalleen dhoo'insa siyaasaa Israa'eliif Ameerikaatiin rakkate Al-Siisiin gara Raashiyaatti Asmaraa irraa Ministeera Haajaa Alaa Badrii Abdelhaati milikse. Walleen dhoo'insa siyaasaa Israa'elii fi Ameerikaa Raashiyaatti gurgurachuuf deeme Kaayiroon oduu gaddaatiin deebuu dhageette. Raashiyaan Sargeen Laavroon ministeeri dantaa ala dhimmoota xiyyaaraa akkasumas misaayilotaaf kanneen kana fakkaatan Itoophiyaan deeggaramte nurratti akkamta kan jedhu ajandaa Badrii Abdelhaati tahuu taas wabeeffachuudhaan Interfact Newsweek yeroo gabaasan ture. Kabajamtoota hordoftoota keenya kanas ta'e ministeerri damee alaa Badrii Abdelhaatiidha gara Mooskootti erga deemanii booda maal gaafatan kan jedhu miidiyaaleen hedduu xiyyeeffannaan eeguurratti kan turan. Qamadii guyyaa dheengadda gabaasa keenya keessatti isin dhageessifne daangaa galaana gurraacha Roomaaniyaa irratti Raashiyaan haleelte kan Masrii ta'uutiin wal qabsiise herreega kana dura dursitanii nu beeksisuu qabdan ture jechuudha. Kan masara Kireemnii irraa dubbii himaan masara Kireemnii Dimitri Peskov Itoophiyaa cinaa dhaabbachuuf Itoophiyaan biyyoota Afrikaa keessa biyya addaa akkasumas galteewwan Afrikaa keessatti dippiloomaasii gurguddoodhaan rakkoowwan furuudhaan beekamtu. Raashiyaan iddoo addaa qabdi jechuun Badrii Abdelhaati hanga Asmaraatti gadda gurguddoon galuun miidiyaalee idil addunyaa yeroo gabaasaa jiranitti barreessaan gamtaa biyyoota ba'a Afrikaa kan diinagdeedhaa Warqina Gabayyoodhaa gara Maqdishootti imalee oduun jettuu dhagamte. Haala qilleensa naannichaa fi tasgabbii akkasumas nageenya irratti fuulleeffate kan jedhu Afrikaa Newsiif CGTN Dr. Warqina Gabayyoodhaa Maqdishootti argamu ministeera muummee Hamzaa Ali Barreeti
wajjin simannaan taasifamee fi dhimmicha jala buuneetiin hordofna. Osoo dubbittiin kanaan jirtu Field Marshal Birhaanuu Juullaadha ammoo Beejingitti Jiang Jung Chong Chang fi Zhuanggitti turjumaana qabataniitiin deemanii milkii gurguddoon galuudha. China CGTN akkasumas Africa News fi We Understand First Post gabaasuudhaan Eertiraa Masrii fi Moqadishoo mul'ii kutanii. J-10 jettiiwwan teekinooloojii ammayyaa fi M90 Missile Air Defense jedhamu Itoophiyaadha kennuun ministeerri raayyaa ittisaa kan China Beijing galgala kana ifa taasise jedha Associated Press. Kabajamtoota hordoftoota keenya akkuma beekamu dubbittiin dubbii caaltu taateetiin Masriin kisaaraa guddoon wayita Moskoorraa galtu Field Marshal Birhaanuu Juullaa ammoo Finfinneen akka jabbilee ganna gara birratti ceetu buburraayixutti Leetinaal Jeneraal Yilma Mardaasaatiif si'a ga'u dhaamsikoo qoqopheessi dirree jechuudhaan dubbitti addaatiin gadi bahe. Al-Shabaab ammoo dhaadannoo dheengadda sanbata galgala lubbuuwwan lammiilee 6 akkasumas kanneen 8 erga madeesseetii booda galgala kanas dhaadachuu isaa miidiyaaleen gabaasuu irratti argamu. Soomaaliyaan maal qaba osoo Itoophiyaa wajjin wal dhabuu baadhee jidduutti akka argamtu Wiihoo fi Reuters wabeeffanneet isin biraan genne gama oduu keenya baha gidduu galeessaaf addunyaan yaaddoo seentetti isin ceesifna. أو رمانات توضع على هذه المنطقة بالإضافة إلى صف الرصاص التي يوضع فيه يعني قنابل يدوية. نعم قنابل يدوية يتم ربطها في هذه المنطقة، فعندما تكون إصابة في هذه المنطقة يتم احتراق. سرايا القدس قالت إنها لاستهداف الدبابة الإسرائيلية من نوع ميركافا 4 باز في منطقة التوغل بدوار العودة في مدينة رفح. استهداف devastated Gaza, block after block of destruction near the Philadelphia corridor. Israeli forces showing huge tunnels they say. كما كسرت إرادته العسكرية. كيف ستفهم هذه الرسالة الإسرائيلية؟ 11 شهرا ماذا أنجز؟ نتحدث عن 11 شهرا من العمليات، يقول الآن تحضر نفسها لمعركة استنزاف وستكسر إرادة كما كسرت إرادته العسكرية. كيف ستفهم هذه الرسالة الإسرائيلية؟ 11 شهرا ماذا استطاعت إسرائيل أن تنجز فيهم في غضون هذه 11 شهر، بالذات أن نتنياهو على الأقل في مصر وأمنية تلوح بتوسيع الحرب وبتنفيذ عملية عسكرية. addunyaa biratti waraana loogii fi birmannaa hin qabne jedhamuun kan beekamuu fi ji'oota 12 guutuu irratti kan argamu lubbuu Filisxeemota 41,000 olii fixuun manneen 30 ol galaafachuudhaan lammiileen Filisxeemotaa gara miliyoona 2 dahannoo tokko nyaata dhugaatii malee dirree irratti hambiseetiin boombiin cinceessutti kan argamu waraanni Gaazaadha. Ameerikaan loogii si akkuma itti fuuftetti jiraachuu fi amma immoo Hamas Birgeediin Al-Qassam Al-Quddus mujaahidoonni kutaawwan biyyoota gurguddoo akka Joordaan, Libaanos, Iraaq, Sooriyaa, Yemen irraa waan birmatan fakkaata. Kanatti hin dhaabbanne Paakistaanii fi Afgaanistaan loltoota isaanii har'a gara Sooriyaatti erguu wayita dhageettetti Israa'el mul'icituudha kan Ajaans Faransaa akkasumas Associated Press gabaase. Birgeediin Al-Aqsaadhaa rakutaawwan 4 Raafaa taankiiwwan isaanii barbadeessuun lola sa'aatii dheeraa taasiseen qondaaltota waraanaa dabalatee lubbuun loltoota kutaa Jeninii fi akkasumas Sariyaal Qutsitti waliigala loltoonni 9 kan bade ta'uudha Daani'eel Hagarii ifoomsanii. Sanitti dubbiin yoom dhaabatte Hizbollaan haleellaa gurguddaa gaarreen Goolaanitti fudhateen loltoonni 18 madaa'uu Israa'el Times of Israelin yeroo beeksisetti loltoota 18 keessaa qondaalli ajaja waraanaa olaanaatii fi itti aanaan battalumatti lubbuu yoo darban tonni 4 eega gara hospitaala geeffaman lubbuun isaanii darbuu gabaafame. Birgeediin Al-Aqsaa daangaa Filadelfiyaa qabachuuf tattaaffii isiin taasiftu keessatti galgala kan ammoo breaking news jechuun Aljaziiraan damee afaan Arabaadhaa gadiin bahe. Dubbittiin kabajamtoota hordoftoota keenya Birgeedii Al-Aqsaa qofa osoo hin ta'in kutaawwan idilaa addunyaa irraa Gaazaa akka seenu hin oolle kan himamuu fi holqota gurguddoo isiin barbaaddu keessa wanti Israa'el argatte tokkolleen akka hin jirree fi
propaganda fayyadamuu isaanii Abu Ubaydaan himaniiti turan. Haa ta'u waamicha Abu Ubaydaa kana dhaggeeffachuudhaan Joordaan irra gama biraatiin Sayyid Shuhada jechuun Iraaqii irra Taalibaanii fi Afgaanistaan Birgeediin Faatimiyyuun Zeynabiyyuun hidhannoo guutuu wajjin Sooriyaa ga'uu isaanii yoo mirkaneeffatan ansaaronni Yamanii seenaa addaa kaleessa yeroo jalqabaatiif tarkaanfiiwwan galoo galaanaa kamuu cimaan caala Filisxeem misaayil jedhamu yaaliin isaan har'a taasisan kiiloomeetira 2000 magaalaa gurguddoo Israa'el laboobseetiin Israa'el takkaatuu hin agarre hin dhageenye keessatti jiraachuu miidiyaaleen gabaasanii. Hawtiin Yamanoota kaleessa laboobsuu bira darbee sadarkaa Neetaanahuun mudhiitti citanii fi garasis deemanii akka duraanitti haleeluudhaa fi salphina gurguddaa ta'uudha cufatanii mari'achaa jiraachuudha Al-Arabiyaan gabaase. Kabajamtoota hordoftoota keenya Saraya Al-Quds irratti taankiiwwan 4 barbadaa'u akkasumas loltoonni 6 kan kaleessa madahanii fi 2 immoo har'a lubbuu dhabuu fi galgala kana kutaa Taal Al-Alwaaf Al-Sultaan irratti loltoonni 7 dabalataa ajjeefamu gabaasa Al-Jazeeraa kana wabeeffannee gama oduutti aanutti ceena. وتتبع ومن ثم تأتي اللحظة الحاسمة خروج من نفق لأنه أنت الآن عندما تتحدث عن مسافة 100 متر فما في اعتراضه والتصدي له وقطع مسافة تقدر ب 2040 كيلو متر. أيضا فيها فشل عسكري كامل. أيضا هم فشلوا في تحقيق أي هدف من أهدافهم حتى بالإعادة. هم أعلنوا أنهم استطاعوا إعادة لقتلاهم من جباليا ولكن المقصد كان هو أنهم gabaasni miidiyaalee akka jecha jiruutti akkuma beekamu Amus Awayisti kan jedhamu ambaasaadaraaf afmarii White House kan ta'e gara Israa'elitti ergame wal dhibdee Yoav Galantiif Benjamin Netanyahu amma immoo Yoav Galantiif Helzi Allevi Daniel Hagari gidduutti uumame kana furuudhaaf walga'ii irra jiran haleellaan kaleessa balastik misaayiliidha jedhame hawtiin Yamanoota Filisxeem misaayilii ta'uudha mallattoo asxaa Filisxeemotaatiin gadi dhiisee addunyaan shororkoite. Misaayiliin kun kan harka isheetiin oomishame ta'uu fi akkasumas oduun gama Mooskootii baate Kinzai hypersonic misaayilii hawtiin hidhachuu fi Spy drone yookiin M9Q kan jedhamtu drooniin birootis har'a kutaa Hudaydaa fi Yaman kibba dhiyaatti haleelamuun Ameerikaan yeroo itti salphatte turte. Kabajamtoota hordoftoota keenya ansaaronni Yamanii loltoota 1000 lakkaa'aman gara Sooriyaatti erge kan jettuus walakkeessa Israa'eliiti oduun yeroo dhagamteetti Pentagon irraa hanga warra Awurooppaa fi shariikota zarii isaanii Ameerikaa akkasumas Ingiliiz hanga shanyiiwwan Juwishii hundatti shororkaaf birbinyi hedduu keessa jiraachuudha Almasra Almaadiyaa wabeeffachuun Aljazeeraan afaan Araba gabaasee jira. Waraana giddu galeessaa kana dhaabuudhaaf tarkaanfiiwwan garaagaraa fudhatamanis Rasiif Tayyib Erdogan sababa uummata Gaazaatiif furmaanni dhabameef garee guddaa beekamaa neetoo fi gamtaa Awurooppaa keessa baasuuf Turkii murteeffachuudhaan yeroo ibsa godhanitti pirezidaantiin Baayiden akkamitti achi keessaa baati nadhaqqaba Antoonii Bilinkan gara Ankaraatti erguu maddeen miidiyaalee gabaasanii jiran. Abu Ubeydaa fi akkasumas Abu Hamza qabuudhaaf yaaliin isaan irra kutaa Filiidelfiyaa irratti taasisan ona malee homaa kan argannee fi saniin booda Aljazeeraan gabaasa baaseen Abu Hamzaa fi Abu Ubeydaan akkasumas Yahyaa Sinwar lubbuun jiraachuu iddoowwaniif kallattii himuu dhabuudhaan addunyaa waliin gaheetiin Israa'el maraachuu irratti argamti. Hireen ugguramtoota 101 gammatti achi buuteen isaanii kan hin argaminii fi waraanni cimaan Gaazaa keessatti deemu kutaa Saraya Al-Qudsii fi Masgidul Aqsa barbadeessine Israa'el jala galchinaan dhaadannoo ministeera haajaalaa Israa'el kaat har'ammoo tarkaanfii warra Al-Aqsaa ta'uudhaan misaayilonni gurguddoon walakkeessa Tel Aviv irratti roobuudha kan Almasraan gabaase. Gabaasa kanaan wal qabsiiseen biyyoonni hedduun yaada kennu irratti jiran hireen amma Gaazaa Israa'el gidduutti argamu nagaa qofa jechuun dubbatanis Ameerikaan eenyu Israa'el eenyu kan jedhu deebii isinii ta'a. Tana jidduutti ansaaronni Yamanii furguga misaayilota gurguddoo tana hoo quba qabdu santu seera. Yahyaa Saareenitis dubbii isaa afaan Arabaa mi'aawaa saniin balballoomseetiin qondaalliif ajajni waliigalaa kan Abdul Malik Alawuti deengadda jihaada waamicha taasise Sayyidul Shuhada jechuun
muummee ministeera Iraaqii kan tahan Muhammad Shia al-Sudaanii lubbuu keetiif loltoota Ameerikaa walii ilaalladhuun ergaa waajjira isaa irratti maxxane Al Arabiyaaf Siiriyaa TV'n gabaasa kana isiniin geenneet walitti deebina. وزراء محمد شياع السوداني حيث تمحورت حول لعدم الاستقرار خاصة مع استهداف القواعد الأمريكية ورد الأخيرة على الهجمات دون تنسيق وما فعلته إسرائيل في المنطقة نعم اليوم المشكلة هي بأنه هم أعطوا صورة. And the many praising her courage and expressing interest in her award-winning film Familiar Touch. Jewish American artist working in a time-based medium. I must know. Anti Harawa Ibrahim Raisi bakka bu'e Masoud Pezeshkian Israa'el irratti haleellaa akka fudhataniif ajaja dabarsuun kun seenaa baagidduu galeessaa keessatti pirezidaantiin osoo Ayatollah Ali Al-Khamenei jiruu fi ajaja waraanaa jiru aarii hangam akka ta'ee fi obsa ajjifamuu Ismaa'il Haniyyeetiin wal qabatee taareen qophii xumuruu ishiidha kan agarsiisuuf erga Masoud Pezeshkian ajajan ammoo haleellaan Iraan hin ooluudha kan dhagahame Keir Starmer muummee ministeera Ingilizii irra Faransii fi Jarman dabalateetiin gara Israa'elitti dhidhimuu akka jirantu beekame. Kaleessuma ture hamiin mootummoota gamtoomanii akkasumas gamtaa Awurooppaa fi Keir Starmer Biden wajjin balastikii Iraan Raashiyaa kennuun Yukireenitti cabsaa jirtu irratti qoqqobbii kaa'uuf yaaliiwwan adda addaa taasisuuf yeroo deemanitti ani niwukileerii cufeeti jira jechuun akkasumas yaalii saatalaayitii haayiparsoonikii kaleessa isiin taasiste milkaa'uu miidiyaaleen wal harkaa fuudhaa jiran kanatu tana Tunganaa Hasan Nasrallah biraa dhagamtee fi dubbittiin Yahyaa Sinwaarii fi Hizbollah wajjin mari'atan amma duula guddaa Tel Aviv irratti akka bante Israa'eloonnis amanan fakkaata. Waldhibdeen kun keessattuu Amos Hochstein ambaasaaddarri Ameerikaa kun akka jedhutti Israa'el hireen isiin qabdu waliigaltee nagayaaf dhukaasa dhaabuu qofa akka ta'e ta'uudha miidiyaaleen gabaasutti jiran. Kabajamtoota hordoftoota keenya Zeleniskiin ifaajee teessaniif galatooma kanaan booda pirezidaantii Raashiyaa wajjin araaramuun filmaata kooti jechuudhaan peentaagoniif walakkeessa neetoodha mul'ii isaanii kutuu miidiyaaleen gabaasuu irratti argamu. Kutaawwan Kiruuskiif akkasumas iddoowwan beekamoo magaalotaan gurguddoo har'a dabalatee Raashiyaan to'attee fi dhiheessi birgeediiwwan 14 qaban keessaa 4 iyyuu hidhannoo gurguddaa argachuu kan hin dandeenye Yukireen harka kennachuu filatte jechuun miidiyaalee wal harkaa fuudhanii peentaagon shororkaa gurguddoo keessa jirti. Addunyaa keenyaaf nagaa taasisuu akkasumas caayaa niwus teekinooloojiin odeeffannoo dhiyeessu odeeffannoon waayitawaa fi caqafamuu qaban malee deddeebi'ee faayidaa yuutuubiitiif al 10 al 30 dhiyeessuun nutti hin tolu waan ta'eef kana nu hubadhaa isiniin jennaati gaarii.